Kaabba, kan ilmaa, kan fuula qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Amiin. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Waaqayyo kan jaalattan akkasumas immoo Waaqayyo kan caalchisee kan isin jaalatu maqaa Waaqayyo jiraatatiin bakka jirtan hundumatti nagaan isin gaafadha akka mooltan kamsaa kana keessa isiniin jecha amiin. Kabajamuun amana Waaqayyo kan ta'e maqaa Waaqa keenya yeroo hundumatti sa'aatii hundumatti kan galateeffame haa ta'u isa galateeffannee isheen biraa hafuu kan hin dandeenye xinnaafannoo jalaa haati qulqulloota kan kabajamtee fi ol kan jettu nuuf haa taatu kan kabaja qabaniif kabaja kennaa akkuma jiru wangeelli ergamoota qulqulloota toloota wareegamtoota akkuma kabajaa fi sadarkaa isaaniitti kan kabajaman nuuf haa ta'an. Har'a immoo barsiisaa keenya faarfataa Daaqoon Tolosaa qabadhee gaaffii shakkitoota irratti qabadhee isinii dhiyaadhe. Dura dursaas barsiisa keenya baga nagaan dhuftan. Amiin. Baga nagaan nu eegdanii obboleessa keenya faarfataa Fiqaaduu dhugumatti isinis immoo sagantaa kana gaaffiif deebii obboleewwan keenya akka baratanii fi akka beekaniif waa'ee shakkitoota irratti kan nuuf dhiyeessitanii dhugumatti Waaqayyo gooftaan isin eebbisu eebbifamaa isiniin jenna. Eebbifamaa isinillee waamicha keenyas qabachanii asitti nuuf argamu keessan guddaa galatooma isiniin jecha gaaffiiwwan shanan tokkoon qabadhee dhiyaadhe. Gaaffiin koo inni tokkoffaan akkas jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroon koo hin geenye maaliif jedhee kan jedhudha. Eshi obboleessa keenya eebbifamii Waaqayyo gooftaan isaa eebbisu jecha gaaffii keetiif akka deebii ta'utti gabaabsinee ni ibsina. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Egaa jechi kun kan dubbatame Qaanaa Zagaliilatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara gadaama Qorontosii guyyaa 40 fi halkan 40 erga buleen boodatti yeroo deebi'ee mana Dookimaasitti Qaanaa Zagaliilaa sanarratti jechuudha. Wayiniin Dookimaas jala yeroo dhumu sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin yeroon koo hin geenye jedheen. Egaa gaaffii kanarratti namoonni baay'een yookaan immoo shakkitoonni yeroo kaasan ni argina. Innis maalidha yoo jenne maal narraa qabdiree akkasumas immoo jecha kitaaba qulqulluutiin hiika karaa biraatiin yookaan immoo kitaaba 81 alatti jira kitaabni 66 yookaan kan isaan fayyadaman jechuudha. Isa sanarratti isaanii kitaaba saniin haala saniin hiikkatanii yookaan immoo haala foonii fi haala saniin mijatutti hiikkatanii wanta akkana kana yoo haasa'an ni argina jechuudha. Kanaaf kanagaa kan hubannu maalidha yoo jenne yeroon koo hin geenye jechuun maalidha wanti hundumtuu yeroo qabaachuu isaati. Wanti guddaan kan irraa hubannu maalidha hundumtuu yeroo qabaachuu. Egaa yeroon koo hin geenye jechuun maal jechuudha yoo jenne wanti hunduu yeroo qabaa yeroodhaan taa'ama isa sana nu barsiisuufidha jechuudha waan biraaf miti yeroon koo hin geenye jechuun. Wanti biraas immoo maalidha yeroon koo hin geenye yoo jedhu yeroo ayyaanni isaa itti raawwatamu yookaan immoo inni wayiniin Dookimaas jala dhumate suni isa sana guutuuf yeroon isaa hin geenye gati ta'eef yeroon koo hin geenye jedhe gooftaan keenya jechuudha. Kanaaf shakkitoonni baay'een wanta kana sirriitti inni kaasu kana qofa osoo hin taane haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam isheen wayiniin kun jalaa dhumeera yeroo jettuuni anarraa maal qabdaree kan jedhus yaada akkanaa kana kaasanii anaan alatti eenyu qabdaree jechuu isaati laala. Jecha kana hubadhu laala. Anaan alatti eenyu qabdaree ani kan siif hin raawwanne maaliif ilma isheeti gati ta'eef jechuudha. Kanaaf haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam ilmarraa ajaa'iba kana raawwatte haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gooftaa Yesuus Kiristoos kadhatte wayiniin kun immoo guutee fi uummata sana hundaa akka gaggeessan kitaaba qulqulluu keessatti sirriitti inni himama jechuudha. Kanaaf yeroon koo hin geenye kan jedhu kun kana ibsa jechuu kooti obboleessa keenya eebbifame Waaqayyoon si eebbisu. Eebbifama barsiisa keenya isinirra bulee kan nu barsiise waliin abboota keenya kan galateeffame nuuf haa ta'u isinis immoo barsiisa keenyarra waa hubattanii akka qalbiitti jijjiirrattan abdii qabna. Eebbifama isin jecha gaaffii koonii lammataa immoo dubaroo Maariyaam nu araarsiti immoo nu araarsitu kan jedhudha. Gaafiin koonii lammataa meeshaan kanarratti mi gaggabaabsatu yaada keessan. Eshi obboleessa keenya eebbifame Waaqayyoon si eebbisu yaada kanaa fi gaaffii kana namoota baay'eetu kaasa. Dubaroon Maariyaam nu araarsitu kan jedhan warroonni shakkitoonni baay'een ni kaasan jechuudha. Garuu immoo isheen nu araarsiti. Akkamittiin nu araarsiti yoo jenne haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam yaadanis baalloota bagabeer benabeem jedha. Yaadanis gochaanis hojii isheetinis qulqulluudha durba jedha. Qulqullummaa ishee kanatu Waaqayyoon akka irraa dhalatu. Si galee Waaqayyoon akka irraa dhalatu. Waaqayyoo akka baattu. Abiddummaa akka baattu ishee taasise. Isas ni deesse jedha kitaaba qulqulluun Luqaas boqonnaa 1:48 irratti. Isas erga deesseen boodatti ilma isaa akkuma
ilmi isaa kun yookaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma daa'ima kaanitti haadha koo jechaanii Maariyaam jechaa guddate. Kanaaf ilmi isaa kun immoo ilmi ishee kun immoo erga samiitti bahee akkamittiin ilma ishee kanarraa isheen araara nuuf hin laanne. Fakkeenyaaf haati waa tokko yoo jetteen ilmaanii wanti hunduu ni raawwatama jechuudha. Si galee? Kanaaf wanti hunduu erga raawwatame erga haadha taati araarsummaan ishee akkamiin hin araarsine ishee ni araarsiti jechuudha. Guutumaan guutuutti ni araarsiti. Maaliif ilma ishee nuuf kadhatti gati ta'eef. Waaqayyoos immoo kennaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo guyyaa jimaataa fannoo jalatti qulqullicha Yohaannisiif kan kenne maal jedheeti? Kunoo haadha koo jedheeni haadhummaa isaa itti hime jechuudha. Haadha koo jedhe laal. Kanaaf haati teenya qulqulleetti dubaruu Maariyaam walumaan galatti nu araarsiti. Waaqayyo biraa dhiifama nuuf laatti. Waaqayyoon immoo wanta himannu hunda karaa Waaqayyootti nu gaggeessiti. Obboleessa keenya eebbifama. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Dhuguma dhugaatti barsiisa keenya eebbifamaa isiniin jedha. Akka sa'aatii keenyatti fayyadamuuf jecha karuma gaafii keenyatti deebina. Gaafiin kun sadaffaan amantaa meeqatu jira kan jedhudha. Isinis gaafii kanarratti gabaabsatu. Eeshika. Amantaa meeqatu jira kan jedhuu fi gaaffii kanaaf deebii kan ta'u yoo fudhanne qulqullicha Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 4:5 irratti akkas jedha. Amantaan tokko, cuuphanis tokko, gooftaan tokko jedha. Kana jechuun amantaan biraa hin jiru jechuudha. Amantaa tokko jechuun amantaan yaa baay'atu malee amantaan isheen dhugaan tokko jechuusaati. Si galee? Addunyaa kanarraa amantaa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf amantaa Pirotestaantii yoo fudhanne isaan keessayyuu baay'inni isaanii gara 30 jedhama. Ilaalika. Kanaaf maal jechuu isaati amantaan tokko kan jedhamu qulqulleettii kan taate amantaan Waaqayyo waliin jirtu ishee tokkodha. Isheen iseenni Ortodoksii Tawaahidoodha jechuudha. Akkuma kitaaba qulqulluu keessatti Ortodoksii jechuun jecha Giriikii ta'ee Ortofidoksii. Orto jechuun karaa yoo ta'u yookaan daandii yoo ta'u, doksii jechuun immoo sirrii yookaan qajeela jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Daandii sirrii yookaan karaa qajeelaa jechuudha. Kanaaf Ortodoksii jechuun haala kanaan yoo ibsamu amantaa tokkotti kan jedhamtes Ortodoksiidha. Egaa kitaaba kanarratti caqasa tokko qofa siin laadha. Innis maalirraa raajichi Ermiyaas boqonnaa 16:16 irratti akkam jedha. Karaarra dhaabbadhaa. Karaa isaaniis ilaalaa. Gara makkataatis hubadhaa. Daandii sanarra deemaa. Daandii qajeela sanarra deemaa. Lubbuu keessaniif boqonnaa argattu jedha. Kanaaf kun egaa kan ibsu maalidha? Amantaa tokkotti hin qabanne yoo amantaa sanii jabaannee dhaabbanne boqonnaa akka argan sirriitti hin hima jechuudha. Ibroota boqonnaa 11:1 irrattis maal jedha? Amantaa malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedha. Kanaafuu amantaa malee Waaqayyoon erga hin gammachiisne amantaa tokkotti kan jedhamtu Ortodoksii Tawaahidoon jabaannee dhaabbachuun qabna jechuudha. Obboleessa keenya eebbifame. Waaqayyoon si eebbisu. Dhugaatti barsiisaa keenya Waaqayyoon si eebbisu bara tajaajilaa keessan isiniif haa dheeressu jecha gaafiin koo inni afuraffaa akkas jedha. Bu'uurri mana amantaa eenyu jedha? Eshi obboleessa keenya eebbifame. Egaa bu'uurri mana amantaa kan jedhame gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'oota keessaa qulqullicha Phexrosin maal jedhee ati kattaadha. Kattaa kanarratti mana koo nan ijaaraa jedhe. Kana jechuun bu'uura mana kiristaanaa kan jedhame bu'uurri kan ta'e eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Maaliif isatu hundeesse gati ta'e eenyudhaaf Phexrosiif kenni gati ta'e. Kanaaf bu'uura mana kiristaanaa kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Garuu manni kiristaanaa bu'uureffamte yoo jennu maalidhaan dhiiga Kiristoosiin bu'uureffamte jechuudha. Kattaa qulqullicha Phexrosiif kenname sanaan bu'uureffamte jechuudha. Kanaaf mana Waaqayyoo yookaan immoo bakka kiristaanonni walitti qabaman maal jedhama? Bu'uura mana kiristaanaa jedhama. Yookaan mana kiristaanaa jedhama jechuudha. Obboleessa keenya Waaqayyoon si eebbisu yaada keetiif gaggabaabseen siin deebisee eebbifame. Eebbifamaa seera Waaqayyoon si eebbisu gaafii koo isa dhumaati. Gaafiin koo inni dhumaa akkas jedha. Qulqulloonni Waaqayyoo nu araarsanii kan jedhudha. Qulqulloonni Waaqayyoo nu araarsanii. Eeshigaa yaada kanaaf gaaffii akka hin taasisinitti hin taaneef qulqulloonni Waaqayyoo jechuun fakkeenyaaf ergamtoonni Waaqayyoo duukaa bu'oonni Waaqayyoo jechuudha. Akkasumatti fakkaata. Kanaaf immoo ergamtoonni Waaqayyoo duukaa bu'oonni Waaqayyoo nu araarsanii kan jedhuu fi eeyyeen nu araarsan. Akkamittiin nu araarsan yoo jedhe gaaffii kanaaf immoo deebii kan ta'u maalidha? Qulqulloonni Waaqayyoo fakkeenyaaf ergamtoonni Waaqayyoo sa'a 24 galata isaanii nyaanni isaaniitis galata isaaniiti. Maal jechuudha? Hojii hafuurawaatiin malee hojii lafarraatiin yookaan hojii cubbuu ta'e hin raawwatan.
Kanaaf isaan yeroo hunda galata dhiyeessan waaqayyoodhaaf. Qulqulluu jedhanii Isaayyaas boqonnaa 3:6 akkuma arginu kana jechuudha. Kanaaf qulqulloonni waaqayyoo yeroo galata dhiyeessanitti akkasumas immoo waaqayyo irraas ni ergama. Qulqullicha ergama qulqulluu Gabrieliin fudhachuu ni dandeenya. Gara qulqulleetti dubaroo Maariyaam yeroo dhufu himaa misraachuu ta'e ergaa gammachuu yeroo qabatee dhufu kara biyya lafaatti kan dhufedha jechuudha. Egaa kun araarsummaadha jechuudha. Lammata immoo kadhaa keenyas gara samiitti nu baasu qulqulloonni waaqayyoo jechuudha. Akkamittiin kadhaa keenya gara samiitti baasu kan jedhuuf immoo kitaaba qulqulluu keessatti dubartittiin Raahel jedhamtu ni jirti. Raahel dhugumatti gidirfama baay'ee irratti uummanni Faraa'ol yookaan immoo uummanni biyya sanaa jechuudha baay'ee irratti gidirfama guddaa kan gaggeessanidha. Garuu immoo Raahel waaqayyootti isheen iyyatte. Ergama qulqulluu Mikaa'eliin ni iyyatte. Yeroo kanatti ergamtoonni waaqayyoo kadhannaa Raaheliin fudhatanii karaa gooftaa keenya fayyisaa keenyatti ol nu baasanii jechuudha. Kadhannaan ishees ni dhaga'ame jedha. Kun araarsummaa guddaadha jechuudha. Ilaalte kitaaba qulqulluu keessatti faarsa Daawit irrattis akkas jedha. Ergamtoonni waaqayyoo yeroo hunda sin eegu bakka jirtanittis sin tiksuu jedha. Kanaaf ergamtoonni waaqayyoo nu araarsu nu eegu jechuudha. Kanaaf gaaffii kanaaf yaadni kun deebiidhaan jedha obboleessa keenya eebbifamee waaqayyoon si eebbisu. Dhuguma dhugaatti eebbifama barsiisa keenya egaa nu gidduutti argamtanii yaada kana fakkaatu hundumasaa nu qooduu keessaniif nu barsiisuu keessaniif nutti himuu keessaniif dhugaa dubbachuuf taana maqaa waaqayyootiin eebbifamaa waaqayyoon isin eebbisu. Amiin. Isiniin jedha egaa isinis immoo barsiisa keenyarra bulee kan nu barsiise waaqni abboota keenya kan galateeffame nuuf haa ta'u. Isis jecha barsiisichaa yaada keenyarraa waa hubattanii akka irraa jijjiiramtan yookiin immoo akka irraa barattan abdii qabna. Yaada keenya hunduma isaas irratti goolabneerra. Waaqayyoon nama torbee nuunaa jedhu eebbifama. Eshi maatiiwwan waaqayyoo eebbifamaa dhugumatti waaqayyoon isin eebbisu obboleessa keenya gaaffii nu gaafatanii fi waaqayyoon isaan eebbisu isaan tiksu hundi keessan iyyuu warroonni ilaaltan share subscribe like gochuu keessan maqaa waaqayyootiin hin dagatina. Kutaa lammaffaan gaaffii shakkitoota irratti ni dhiyaata. waaqayyoon gooftaan nu gargaaru hundi keessaniyyuu agasitti nagaan nuuf tura. Wasbaat Lexaabe waloolaa tudingiroo lamaskaluu kubur ይቆየን።